Jal'insa obboleessa keetii dubbisi siin jedha. Namticha hayyuu wahiitu taa'ee ijoollee barsiisa. Namtichi guddaa wahii seenee taa'ee namticha kana harkatti ammoo haayilaandii wahiitu jira. Haayilaandii kana keessa bishaantu jira fakkaata. Almuhim namtichi seenee taa'e. Erga inni taa'e booda hayyichi kun hin argin. San booda ijoollee osuma barsiisuu jidduudhaan itti garagalee obboleessi kiyya maal si gargaara? Gaaffii wahii qabda moo rakkina wahii qabdaa hajaa kee si baafnaa jedhee gaafateen. Lakkii kanallee miti jedhee. Tole maalii jedhee gaafateen. Akkana jedhee waan kana gurguruu barbaade jedheen. Waan kana ammoo nama isa haqa godhatu maletti hin gurguru jedhee isin bira dhufe. Hayyuu akka taatan hin beeka. Waan kana ammoo gatii gaariidhaan akka irraa bittan waan beekuuf qabadhee dhufe jedheen. Akkanni jedheen irraa fuudhee gaggaragalchee yaani wanni kun gaarii agarsiisuudhaaf jechuudha. Lallaale san booda namtichatti garagalee meeqaa jedheen. Birrii 100 jedheen namtichi. Laa kun 100 ole 150 sii kenna jedheen. Lakki 150 barbaadu 100 qofa barbaada. 100 olii miti 100 gadillee hin barbaadu jedheen. Yeroo kana sheetichi mucaa isaatti garagalee deemi haadha teetirraa birrii 100 fidii kootu jedheen. Yeroo kana fuudhee 100 kenneefi waan kana fuudhe. Barattoonni namticha kanaa hundi ilaalanii sila bishaan birrii 100 bita jedhanii ajaa'ibanii waan wallaalan. Almuhim barumsi xumuramee bahan. Namticha sheetichillee gara kifilii isaa ol seenee rafe. Mucaan isaa ammoo maal akka abbaan isaa bite beekuudhaaf wanni kun bishaan akka ta'e hin arga. Laakiin maali wanni keessa jiru jedhee shakke. Dhaqee haayilaandii tana banee itti ilaalu bishaan. San booda iyyaa gara abbaa isaa dhaqee akkana jedhan. Abbi bishaan birrii 100 bitte kun namtichi achi barbaadeen si achi barbaade namtichi hattuun kun jedhee. San booda abbaan akkana jedhe cal'isi jedhee. Ilma kiyya jedheen ati ija keetiin ilaaltee bishaan akka ta'e agarte. Laakiin ani ija tiyyaa fi qalbii tiyyaan laalee namtichi kun rakkina nama qabu yaani saalaa fi adaba ittiin guddatetu akka inni rakkina himatu isa dhooqe saalarraa kana waan ta'eef waan tana gurgurachuu dhufe. Akka wanni kun bishaan ta'e osoo beeku namni inni itti gurguratu sunillee akka bishaan ta'e osuma beeku. Laakiin saala isaatiif jecha kana gurgurachuu dhufe. Kanaafuu jedheen rakkina hiriyaa keetii yookaan nama keetii osoo inni hin hamatiin yookaan beektu ta'e nama san rakkina baasii jedheen jedhama itti fufa.